Jirra jirtu akkam jirtan nagaa galata waaqayyoon nagaa kooti fayyaa kiyya isin akkam jirtan dhaggeeffattoonni hordoftoonni chaanaalii koo asirraan har'a wantiin isaanii qabadhee isiniif dhiyaate inni jalqabaa akkamitti weebsaayitii isin xiqqaa tokko diiveloop godhuu dandeenya zen loogiin foorumii isaa akkamitti hojjechuu dandeenya PHP fi tiitoriyaalii afur qaba afran keessa isa jalqabaa amma asumaan jammarraa jechuudha jalqabna mee waliinaa jalqabnu notepad wantoonni barbaachisan inni jalqaba notepad++ inni barbaachisa inni notepad++ isa duraati ittaansuudhaan immoo serveriin barbaachisa localhost serveriin jechuudha isaan amma localhost biran ga'e HTML wajjin HTML /head kanan boda save control s desktop irratti save godhadha maaliif amma HTML bodan PHP bodan itti dabala waan ta'eef amma folder desktop irratti folder tokko create godhee maala jedhuuni home jedhu desktop keessan keessatti home dha isa keessatti immoo maal jedheen ka index.html file index.html edida achiin booda title godhanna title welcome to our page welcome to my page /title tokko qabna kanaan booda CSS tokko baan uumnuuf asitti link reel style sheet /type is equal to text /css cascading style sheet link in href is equal to href is equal to aljannani my/my.css akka namboda anu barbaachisu jiru body design asitti maalidha body isaan booda keessatti body body seenen booda body keessatti div tokko uumna id dana hojjennu div id maal jennuni for jedhuun for div kana itti cufuun qaba /div kanaan booda keessatti waan hojjennu registration barreessuu qabna dura maal goona h1 jenneeni /h1 kanaan booda maal goona welcome to registration form then kanaan booda maal jenna form action is equal to home .index.php method in asii darbuun maalidha method equal to post
Then functionoota boodatti deebina. Amma foorumii cufuun qaba. Forum kanaan booda teebilii kiriitaa godhu akka teebilii akka waan wal jalan table asiin booda teebilii kanas cufuun qaba. Asitti table kanaan booda teebiliin booda table row create godhama. Table row slash table row table data slash table data name user name username kana boojatti maal jenna username erga jenneen booda table data bana table data slash table data kanaan booda as keessatti input type fudhana. Input type is equal to text name is equal to username require barbaachisaadha. NPT godhu hin danda'amu jechuudha asirratti. Require then kanaan booda maal goona kanuma copy goona. Username first name fakkeenyaaf kanaaf first name haa jedhu. First maqaa duraa jechuudha. Maqaa first name kanaan booda kanneen qabee hagasii table row irraa kaasee haga table data kan copying godha. Tokko last name dhaaf password dhaaf email dhaaf kan biraa immoo submit button dhaaf kun immoo last name dhaaf last name dhaaf immoo password dhaaf password dhaaf kan immoo maal dhaaf email confirm passwording confirm ta'uu qaba. Password confirm godhu qaba. Password erga confirm godhee booda email galchina. Email Lisa Male Luani Lumuja Lisa Male kanaan email jenna. Kanaan immoo name isaati maal jennu asittis email conf password kanaaf conf password jennaan. Password maqaa isaa kan yeroo post goonu itti yaamnu kun immoo last name text dha. Password asitti immoo password type is password then text dha email dha then tokkommo kana fe maalidha kana paste goone asii kana keechaa qaba. Table jalqabaa duwwaa ta'e kan lammata input type maal ta'a submit then introduction dha. Fakki introduction jechuudha fayyadamuu dandeechu ka sistema kana tutorial kan introduction waan tokko create user login akkati create goonu jechuudha. Isa kanaaf immoo maal jenna name isaatiif sub btn jedhu then value
valuun isaa maalidha? Login. Kanaan ala kun barbaachisu save godhee run haa godhamu. Run Firefox keessatti. Firefox